Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Akka laalcha keetti dhiirriif dubartiin wal qixxeedha? Dhiirri olii dubartiin gadi waan jedhamu jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti mondassu dulaati. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa fi Arsii dhiyaa beelahaa jiru. Waggaa lamaa oliif bokkaa gahaan roobuu didee midhaan faca'ee alaatii galuu hin dandeenye. Bishaan eelaa baroota dheeraan dura dhaabbilee gargaarsaan uummata naannoo sanaaf qotamanis goganii wanti dhugamuu dhibamaa jira jedhanii qonnaan bulaan maqaan isaanii obbo Baalchaa jedhamu kun yeroo hagabaasaa Aljaziiraatti baatu yookaan immoo Zuwaa irraatti kaleessa dubbatan. Balcha grows corn and wheat on his 5.5 hectares of land. Life was difficult enough for Balcha and his family of 9 even before the rains failed. This year, he and millions of farmers like him across northern Ethiopia will face an even tougher struggle to survive. There is nothing we can do. We don't have enough crops to provide for our families. Itti gaafatamaan dhaabbata haala qilleensaa biyyattii obbo Dirribaa Qorichoo haala qilleensaa illiinootu akkas nu godhaa jira jedhan. Ministeeriin qonnaa biyyattii obbo Alamaayyuu Biraanuu immoo mootummaan keenya nyaata gahaa qabaa jedhanii warra beelaaniif raabsuudhaaf akka jiran dubbatani. When we were informed about the problem, the federal government and the regional state authorities started an outreach program for the affected people. At this moment, we have enough surplus food at emergency depots and we're distributing it. Mootummoonni gamtooman baatii hagayyaa darbe keessa qofaa uummanni biyyattii miiliyoona 4,500 ta'an beelaanii gargaarsa tattamaa akka barbaadan beeksisuunsaa kan yaadatamudha. Biyyattii keessa uummanni miiliyoona 24 ta'antu beelaaf saaxilamanii jiru jedhu dhaabbileen adda addaa. Obbo Haayilemaaram Dassaaleny kora addawaawii kurnaffaa dhiyeenya kana Maqaleetti ta'an irratti biyyi isaanii guddataa akka jirtuu fi nyaataanis akka of dandeesse dubbachuun isaanii ni yaadatama. በመንግስትና በህዝቡ የተደራጀ ንቅናቄ በመፈጸሙ በእቅድ ዘመኑ በአማካኝ ባለ 2 አሃዝ እድገት በማስመዝገብ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ማስቀጠል ችለናል። በአገር ደረጃ በምግብ እህል ራሳችን የቻልነው በዚህ የእቅድ ዘመን ባደረግነው ከፍተኛ ርብርብ ነው። Master Pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee akka lakkoofsa gi'izii bara haaraa dhufurratti hojiirra ooluuf jedhame Oromoonni keessaaf alaan yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaadhaan akka ka'ee dura dhaabbatu jechuudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo gaafate. Barruulee Iffooyitaa fi Addis Istaandard jedhaman irratti kaartaan haaraan suni bara haaraa fuuldura keenyaa kanarratti akka hojiirra ooluuf deemu bahee ture. Akkuma kana dhaga'een jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa ejjennoo qabxii 7 of keessaa qabu baase gaafa hagayya 31. Dhimmi Finfinnee fi naannoo ishee dhimma eenyummaa Oromoo, dhimma abbaa biyyummaa saba Oromoo, dhimma bilisummaa fi walabummaa Oromooti jedhe. Lafa seenaa aadaa fi siyaasa keenyarraa humnaan nu buqqisuun dhaabbachuu qaba jedhe. Maqaan misooma haguuggatee shirri maaster pilaanii jedhamee ba'e kun tooftaa Oromoo fi Oromummaa lafarraa balleessuudhaaf ba'edha jedhes qeerroon bilisummaa Oromoo. Waan kana mormanii gootonni barattoonni Oromoo hedduutu bara 2014tti wareegamanii jedhes. Kanaaf lafee fi dhiigni isaanii akka dhiiga sareetti ilaalame Oromoo balleessuudhaaf ammas yaaluun jibbinsaa fi tuffii mootummaan addawaawii Oromoodhaaf qabu mul'isaa jedhe. Kanaafuu Oromoon keessaa fi ala xiqqaa fi guddaa ilaalcha siyaasaan osoo walii hin qoodin ka'anii maaster pilaaniin kun hojiirra akkan oolle fuuldura dhaabbachuun dirqama dhalootaati jedhe waamicha dabarse. Kaartaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif bahe irratti dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessa walqoodumsi ture akkuma jirutti jira. Qondaalonni warri olii hojiirra haa oolu yeroo jedhan qondaalonni gama jalaa jiran garuu wantichi isaaniif liqinfamaa hin jiru jedha oduun nu gahe.
Ministeeronni dantaa alaa Awurooppaa har'a Luxemburgitti mari'achaa oolanii waa'ee baqattoota ardii isaanii seenaa jiran irratti. Jarmanii, Faransaay, Beeljeem, Ixaaliin fa'a baqattoonni hirkannaa siyaasaa argachuu qaban hundi isaaniiyyuu EU keessatti simatamuu qabu jedhu. Ingilizii, Hangarii, Speen, Denmaark fa'a ammoo gama biraatiin gariin isaanii hiyyummaa baqatanii warra gama keenyatti dhufanidha. Isaan akkasii kun sababa biyya isaaniitii isaan baase irratti biyyuma isaanii keessatti irratti hojjetamuu akka qabuu fi warri seeraan ala isaaniinis karaa daddabarsan tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabaa jedhu. Biyyoonni Awurooppaa hundi isaaniiyyuu seerri baqattummaa EU akka haaraatti bahuu qabaa kan jedhu isaan walii galchiiseera. Baqattoonni hedduun isaanii Jarmanii galaa jiru yeroo ammaa kanatti. Hangariin asumatti galmooftan malee gara biraatti dabartanii jettee Buudaapestitti baqattoota kumoota hedduutti shalagaman qabdee jirti. Ixaalii, Giriikii fi Faransaay keessas akkasuma mooraa baqattootaa keessa kumoota hedduutu buufatanii jiru. Dhumarrattis Uummanni Guatemaalaa guyyootaaf hiriira mormii irratti bahanii pirezidantii biyyatti aangorraa buusisanii mana hidhaa seenaniiru pirezidantichi. Pirezidantii Otto Pérez Molina malaammaltummaatiin kumatamaa bahanii uummanni biyya isaanii irratti hiriira bahanii akka isaan bu'an gaafachaa turan. Dhumarratti manni marii biyyattiis mormii kana dhaga'ee mirga pirezidantichi himatamuu dhorku irraa kaase. Isaanis kanaa booda aangorraa bu'anii mana hidhaa seenanii kamisa darbe. Jimaata kaleessaa immoo malaammaltummaadhaan qarshiinanii fudhe tokkollee hin jiru jedhanii mana murtii biyyattiitti dhiyaatanii. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenya afaan waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akka mooltan kun torbaan isaati kana kan isiniif dhiyaatu qophii waarii mariitii. Qophii waarii marii har'aa keessatti gaafiif deebii aartist Amartii Waarii waliin goone kutaarfaffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Gama biraatiin mee gara mata duree biraatiin immoo si dabarsa. Biyya faranjii amma jirru keessatti akkitti faranjiin dubartii ilaaluu fi warri Oromootti dubartii ilaalan garaagarummaa qaba akkanatitti hubata. Amman argetti garaagarummaa hin qaba wannin jedhuu fi maybe akkaataa itti uummanni keenya laalu haa ta'u yookaan immoo akkaataa dhuma dubartiin keenya itti of laaltu haa ta'u. Naangalu maalifi dubartii faranjii olaalte dubartiin faranjii yeroo wajjin qixxee baate waan inni godhu goote kaltishin hojiidhanis ta'e jireenyanis qixxuma jiraatu irri olii dubartiin gadi waan jedhamu jiru waan magaa waan tokko waan irriif dubartiin godhu wanta adda addaa hin jira saniin kan gadi jireenya irratti dubartiinis irris qixxuma jiraatu. Keenya irratti immoo yeroo baay'ee egaa nuti akkaataan itti as geenyees akkaataan itti guddannees aadaan keenyas faranjii wajjin tokko miti. Tokkoffaa nuti aadaa biraa keessatti guddanne lammataa rakkina adda addaa keessa dabarreeti nuti kan as geenye. Isaanii biyya asitti guddatanii alatanii guddatanii opportunity guddaa qabu waan guddaa. Daa'imummaadhaa kaasaniiti yeroo daa'imummaadhaa kaasee waa argattuuf yeroo guddina keessa waa dhufu qixxee miti. Amma dubartiin tokko asitti alattee guddattee waan baay'ee beekti barumsa qabdi. Dubartiin keenya immoo bakka biraatii kan dhufte baqa keessa meeqa dabartee rakkina meeqa keessa dabartee tas geesse. Isaas geessu afaanuu barachuun baay'ee rakkisaadha. Afaan barattee baatee waa gochuun waan rakkisaadha. Sanarratti immoo maatiitu jira. Sanarrattis baay'ee waan wal jajjabeessu nurratti fakkaatu irri keenyas illee baay'ee dubartii kana jajjabeessee ka'ii bahii baradhu akkas godhi waan jedhu natti hin fakkaatu ga'an. Beeku mana namaa keessa deemee waan jiru beeku akkuma waanuma natti fakkaatu dubbadha amma. Akkasii soo ta'e nuti as dhufnee ofii keenya barannee digriillee maalillee argachuu baannee dhimma waa xinnoo waan ittiin bullullee barannee koorsii adda addaa fudhannee jireenya gaarii jiraachuu wanti nu dhoowwusi jiru dubartii keenyas irris abbaan manaallee jajjabeessee
ka'ii kana godhii waan akkasii godhee jajjabeessuu waan guddaadha wal jajjabeessuu waan gaariidha. Maaliif dubartiin ani haadha ijoollee deenyaan ijoollee lama ijoollee sadi godhannaan ani ilmaallan dhiiseen waan akkasii baradhaa jedhanii wanta akkasii waan itti dhaga'amu jira sunillee akka isaan itti dhaga'amu barbaadu beektaa maaliif biyya kana deekeeriinis jira maaliinis jira amma danda'amutti namni wal gargaareetuma jireenya isaa geeddaruu danda'a. Dhugaa sanirratti dhiirris dubartii jajjabeessee dubartiin illee immoo ofiishiitii of jajjabeessuudhumatti ishiirra jira. Kanuma onni nani jedhu. Qabxii olaanaa kaafte dhugaa ilaalcha irratti hidhaa qaba waan hundumtuu inni tokkoffaa warri dhiiraa akkitti dubartii ilaalan irraa kan maddu inni biraa immoo dubartiin mataan ishee akkitti dubartummaa ishee ilaalturraa kan maddutu jira. Aadaan itti guddatan immoo akkitti sheeppii nama godhuu qaba. Haa ta'uuti yoo keessa gadi buunee ilaalle dubartoonni wanti isaan jiruuf jireenya mana tokko walitti hidhanii jiraachisuu keessatti gumaacha waan salphaa miti. Ijoollee jaalalaan qabanii maatii jaalalaan qabanii marartoodhaan qabanii guddisuu keessatti gahee guddaa qabu. Hojiin hojjetan iddoo guddaa qaba. Wantonni kun ol ka'anii kan himamuu qabudha. Wantonni kun sadarkaa olaanaatti kan ibsa dhiirri hubachuu qabudha jechuudha. Qaawwa guddaa kan isaan cufanii jiran inni sun yoo hubannaa hin arganne dubartii tuffachuun ilaalchi badaan sirni gabroonfataa haa ta'u boodatti hafummaarraa dhufu olaantummaa dhiiraarraa dhufu sun ammallee nu wajjin jiraatee hawaasa keenya hin miidhaa jechuudha. Kanaaf ilaalchi gamalachuu sirraachuu akka qabu hubannaa guddaa haala kanatti kan arginudha. Kanaaf dubartoonni akka tuukaafte qabxiileen isaan irratti hojjechuu qaban hin jira. Dhiirris irratti hojjechuu qaban hin jira. Akka aartiittoo isin maa inni karaa kanaan kan dabarsitan? Akka aartiittillee waa'ee dubartii wanni ani ofii kiyyaa kanaan dura wannan dabarseen qabu. Garuu immoo dubartiin keenya akkuma jabaatanii baratanii yoo danda'e illee barumsaanis waan hundumaanuu jajjabaatanii barbaada. Dubartii jajjabduu immoo baay'ee qabna. Yoo akkasii sonas hin jedhu ijoollee baay'ee qabna. Dubartii jajjabuun baay'eetu jira. Amma dubartii akka toltuu tufaasaa kun asitti Awustiraaliyaatti dhalattee guddattee afaan Oromoo fi ishiitii barattee kun ijoollee keenyallee kan amma asitti dhalattee guddatteef kitaaba baasteetu jira. Dubartii baay'eetu jira. Iddoo adda addaatti dubartii ciccimtuu baay'ee qabna. Isaan akka fakkeenyaatti fudhannee dubartoonni kunis immoo jabduu miti jechuu hin danda'u. Maaliif dubartiin tokko amma mana ishii dandeessee bulchiteetti jabduudha. Jabinni san caalee hin jiru. Yeroo baay'ee ebaluu jabaadha jettee dhiirallee hin faarsita yoo ta'e jabinni ebaluu sun eessaa dhufeetti dubartii isa duuba jirtu santu isa jabeesse. Kuni baramuutu irra jira. Ebelu qabsaadha ebelu akkas gadheetti eenyutu duuba jira jechuun gaariidha. Yeroo hundumaa dubartii jabduun dhiira jabaa baasti. Jechuun ebelu jabaadha hojjettee ishiitu duuba jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo ijoollee isaaniillee mana keessatti afaan Oromoo warri barsiisan dubartoota dhiiraa miti. Maaliif dhiirri yeroo baay'ee hojii hojjetaa ala jira. Ishiidha mana keessatti ijoollee afaan Oromoo kan barsiistu. Afaan keenya kan barsiistu. Kanaaf sanirratti dubartiin keenya haa jabaatanii bakka jiranitti waan hundaan kan jedhu gorsuma malee kanaan dura karaa aartiitiin waa'ee dubartii wanni nani kaase hin jiru. Kutaa xumuraa gaaffiif deebii kana qophii keenya wixata dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Amma immoo gara qophii waarii mariitti dhiyaanneerra. Qophii waarii marii har'aa keessatti qophii mata duree
Oromooti Itoophiyaa fudhachuu dide moo Itoophiyaatu Oromoo fudhachuu dide jedhu jalatti jalqabne qabannee dhiyaanneerra. Marii kana keessatti kan ka'e Oromoon Itoophiyaadhaaf waan gurguddaa hojjetaniiru Itoophiyaayyuu Oromooti ijaare jedhanii warri Itoophiyaanonni yeroo haasa'an ni dhageenya. Kana biraan immoo Oromoota karaa adda addaa cunqursuu hidhuu ajjeesuun jira. Kun akkamitti ilaalamuu danda'a kan jedhu akka gaafiitti ka'amee ture qophii keenya darbe keessatti. Akkaataatti filatu maali sisteemni Oromooti sisteemni isaaniitti wadda. Sisteemni isaanii sisteema kilaasiiti jechuun gubbaa gadi ajajaan bula warri. Namni tokko nama tokko oli gaashee fa qabanii bira amma gaashee isaachoo maali waa mana kanneen qabanii Oromoo keessa wanti akkasii hin jiru. Isaachoo tamaaru maali jedhaniit nama hulee adda addaa kaa'an. Amma aadaa Oromoo keessatti ati haga feete baratte haga feete horii qabaatte waan amma biyyittitti jirtu hin beeku waan amma guyyaa keessa ati argattuuni bakka siin kennan. Wanti ati bakka Oromoon bakka sii kennuuni abbaa ta'uun hangafa ta'uun haadha ta'uun jaarsa ta'uun abbaa maali injaan waan hujii fi waan amma dhaloota argite waan ati ofii uumteet ana kana jettu saniin hin taane waan amma namni martuu qixa konsensus dimokiraasiin bula Oromoon dhibbatti yoo argitee jiraatte aadaan amma abashootaatiif faranjii kunillee baay'ee walitti dhiyaata waan garii amma mana murtii faranjii godhatte tokko luuzii godha tokko hin mo'ata tokko hin mo'ama. Aadaa Oromoo keessatti mo'atamuun hin jiru. Yeroo rakkoon dhalatu hin araarsan. Ka jalaa badeef ka balleessellee akka isaan waan sanirraa baratanii itti fayyadamanii nama sanii walitti suphanii garaa isaanii walitti deebisanii akka isaan nagaa waliin jiraatan godhan. Kanaaf amma sisteemni isaanii 51 yoo fidde ka 51 fidetu mu'a. 49 sun ammoo deebi'ee kaan mo'achuuf deema jechuudha. Kenna ammoo dhibba kenna yeroo fudhata malee dhibbatti namni irraa walii galuu qaba. Consensus democracy horizontal vertikaalii biti gubbaa gadi hin taane namni mari'ateeti namni martuu yaada kennateeti yaanni irra wayyabaa yaanni irra wayyaa tokko darba jechuudha. Yoo argite yeroo amma mallas du'u mallas Oromoo akka malee miidheeraa hin rakkiseeraa waan hedduu waan badaa silaa ilmi namaa akka amantiitti ta'e akka hadhaatti ta'e akkuma ilma namaatittu waan silaa ilma namaa biraa irratti dalaguu hin qabne tokko dalageera. Sanirraa kaka'e mallas yeroo inni warri amma biyya kanatti isa deeggaru warri Tigiree fi warri gariin Amaaraa warri isa deeggaru federeeshinii squarein kun amma bakka biyyattiin tuni wanti jajjabaan irratti darbu. Nulli amma qophii achi dabarsina waggaan yeroo amma opeeraa fa'aa dhufan asitti keessumaan jajjabduun biyya kana yeroo achi dabarsan jechuudha magaalaa Belboonnetti. Isaa kana nama jabaa tokko nama gaarii tokko addunyaan nama jabaa dhabde tokko godhanii achirra mul'isuuf taanaan lakkii akkasii miti hujii isaa bakka kanaan hin malu garuu namni irraa du'e firri isaa boo'uu qaba. Bakka kun community hoolii wayii kireeffadhaati achi booyaa fi haa booyanii fi jenneet poolisii xalayaa barreessine. Yoo ammoo nama akkana nama fixee nama ajjeesee rakkoo akkanaa itti uume kana bakka ulfinnaa bakka namni nama gargaare namaaf jedhee du'e injiraami rakkoo nama hedduu salphise tokko kabajaa guddaa qabu kana yoo mul'isa wanti waa wal'aa'uuf nu hiriiratti baanaa jennaa jarri sodaateet waan san kaansilii godhan yeroo amma inni du'e sanu kama inni miidhaa akkasii waan adda addaa lakkiin booyinaa fi lakkii boo'uu fi hin qabdanii hin jenneen kun amma aadaa keenyarraa dhufa jechuudha. Hamaa fedhellee yoo ta'e badaa fedhellee yoo ta'e warra irraa du'ee fi nama isaaniiti booyaniifiit awwaalaniit maal jedhanii haa geeggeeffatanii haa ta'u ammoo hujii isaa kabajaa isaa kennu tokko waan hin taaneef jecha bakka kabajaa bakka ulfinnaa kana isa kaayuun qajeelaa miti jennee waan san morminee jechuudha. Akkasitti wannoo san kaansilii godhanii warrillee aaree booyee lolaa ture. Wanti siin jecha yeroo warri kun akkasitti boollatti ganna akkas goona akkana nama du'e boolla maaliif gattama inni nu du'eera. Wanti boolla isa gattuuf hin jiru. Kanaaf humanity qabna namni Oromoo kun namaa gadda. Namaa laafa namaa yaadalle tokko amma dadhabbii Oromoo jallaatu hin taane fayyaalummaa ilma namaa akka ilma namaatiin laaluu irraa ka burqe miidhaan adda addaa kanurra gahee hin jiraa jechuudha.
namoota Oromoo keessa santu miidhaa adda addaa sirra geessa fayyaalummaa kan keetii fi ilma namaa akka ilma namaatitti namni martuu qixaa namni martuu wal jaalata namni martuu waliin jiraachuun rakkoo miti ilaalcha jedhu kanatu yeroo garii rakkoo uummata Oromooti uumeet balaa adda addaa nama Oromoo irra geessee Oromoo keessallee akka namni waliin dhageenye wanti godhu tokko fayyaalummaa fi mishooma namoota biraa waliin jiraatiitii Oromoon qabu kanarraa warri biraa waan kan akka dadhabbiitiif akka wallaalaatiin ilaalanii jidduu seenaniiti miidhaa adda addaa uummata Oromoo irra geessanii jechuudha. Wanni gama kaaniin nama toppikiin nuti irratti haasofnus Itoophiyaan Oromoo didee moo Oromooti Itoophiyaa didee kan jedhudha. Qabxiileen kakka'an jajjaboodha dhugaadha. Amma waan amma Oromoon amma adiin biyya naa koloneeffatan waan tokko kan aadaa biyya sanaallee kaasaniin qabu. Akka fakkeenyaatti amma warra akka Awustiraaliyaa yoo fudhanne warra yoo xiqqaate warra sana waan bara sana jalaa badeef dhiifama gaafatanii seera biyyaatti illee walqixa waan akkasii jijjiirama fidaa jiru. Warra amma Itoophiyaa immoo inni arginu bara ammaa kana keessatti waan amma darbe sana akkatti walitti fayyisan hojjechuurra namni naa dammaqee lakki eenyummaa kootii kana lakki wanta ati gootu sirrii miti ilma namaa walqixxeetti ilaalinnaa jedhuu lolanii kan warri isaanii godhan caalayyuu innaa godhan argita namootuma babbaratan jettee ati yaaddutu nama Oromoo kana otoo miidhuu argita. Kun immoo yoo seenaa duubatti deebinee ilaalle Jeneraal Taaddasaa Birruus wanti inni dhufee gara qabsootti deebi'eef kanuma kan akka Maammoo kunis baay'een isaanii eenyallee kunoo Jeneraal Kamaal Galchuu fa'aa fudhatte waan amma Habashaan Oromoo irratti godhu garaa nammaatee bira turanii irraa dhiisanii as deebi'an ammumallee kun mul'achaa jira. Wanti yoo waan kan akkasitti ilaal wanti walitti nu araarsu maa'inni yoo jarri ilaalcha isaanii hin jijjiirre yoo Oromoon mirga isaa immoo mirga namummaa isaa immoo akka dhabeetti hafuun qaba jedhee yaanne garaagarummaan babal'achaa jira maaltu walitti nu fiduu danda'a amma waan kana. Akka ofii kiyyaatti ka duraa ati yoo of dandeettee jiraachuu amma warra dhufee si cunqurfate jala of dandeettee yoo baate mataan duraan isaan jalaa bahuu danda'uu qabdaati. Yoo isaan jalaa hin baane amma nutu akka namaati uf laala malee isaan akka namaatiin nu laalan. Wanti bee nama Oromoo irraa hin baranne amma dubbii kun qabsoo callaa keessaa miti bee amma gurbaa tokko ture cheerchii isatu geegessa nama Oromooti. Amma paasterii wayii finna jedhan amma namni Oromoo kunillee paasterii horatee amman qaqqaban warra akka gaaritti waa baabilii himan. Amma paasterii wayii Oromoo fiduuf taanaani ta'uu jedhan amma hulee biraa dhiisiiti bakkuma mana waaqaatti waaqeffatanittu kwalifaayin gootu ati maaliif nama guutuu miti isaan biratti amma waaquma bakka tokko waaqeffattu kana ati dhidhu waaqaafu ati lafarraa biti beek waaqaafu dhidhu hulee garitti isaan akka namaatitti sillaalan isaan malee jiraattee hin dandeettu ati takkumaa waliin dhageettu ubbulchitee hin dandeettu waan kan kee hin qabdu loltee bilisa baatee hin dandeettu kanaafuu bakkallee sii kennuun kabajaallee sii kennuun jireenya kan keellee fudhachuun qajeelaa miti atillee kana gootee itti mul'isaan jirtu akkamitti mul'isaan jirre kaatee afaan isaan itti si cunqursanii si caccabsanii itti si fixanii wanna jenteette baatee afaan rakkoon hin jiru jettee afaan itti si garboonfatanii kaadhallee nama 90 ol halkaniif guyyaa mana hidhaatitti ittiin tuman afaan Amaaraati. Kanama ittiin dhabanaasan, kanama hojii ittiin ari'an, kamaalii ittiin godhan afaan kun ka ganamaa galgalatti si arrabsan atillee baatee afaan kana dubbatta akka waa nama afaan hin qabne. Amma sabni gariin didiqqoonu afaan faranjii kana afaan biraatiif afaan Amaaraa ka keenyaayyuu sinseensifne kana dhiisiti afaan faranjii ka addunyaarra deemtee itti dubbattu kana didaniiti afaan ofii dubbataniiti nama biraati irraa hiika yoo argitee jiraatte amma walgeettii gugurdaa addunyaa kanarra oolatte afaan ofii dubbatu maali afaan ofii yeroo dubbattu eenyummaa kan kee himaatta jechuudha. Namni hin baranne jedhu kuni afaan Amaaraa dubbachuun kuni ammallee dharraa afaan Amaaraa yookiin ammoo afaan Amaaraa yoo dubbanne namni irra galaafi yookiin ammoo aninuu kabajaa argadha hin beeku waa isaan yaadan namni Oromoo silaa
Takkaffaa waan silaa ittiin si cunqurfatan san tokkichatti illee fayyadamuu hin qabdu. Tokkichatti illee waa isaan ittiin si garboomfatan san tokkichatti illee fayyadamuu hin qabdu. Waan kan kee alternatives waan mataa keetii yoo hin qabaanne ati garba jechuudha. Isaan jala jirta jechuudha. Namni nama irkatee jiraatu tokko ammoo nama luka lamaan deemuu hin dandeenye. Namni luka lamaan deemuu hin dandeenye tokko ammoo uguruu hin dhaqu nama jala jira namuma achi itti fincaanaa jechuudha innaa maraa. Afaan callaa miti. Alaabaa kan kee qabattee bakka alaabaan kan kee dhaabatu dhaabachuu danda'u. Namoonni yaadadha Saamu'eel Jaaniin Keenya turre yeroo inni dhibame hospitaalatti bira ture. Inni BBC keessa dalagaa ture. Fotoo yuukaa yeroo jedhan warra Afrikaa kaawwan waliin kaa warra Abashaa dideeti. Namoonni Abashaallee kaa BBC keessa waliin dalagantu ture. Isaan waliin fotoo ka'uu dida. Bakka alaabaa Itoophiyaa jiru hin dhaabatu. Hospitaalatti illee doktorii wayii ture. Doktori Abashaa kanallee isaan yaalamuu jedha. Jechuun akka amma tokko isaan jiraachuu akkaataa itti dandeettu tokko mul'isuu danda'u qabdaati. Yoo waan isaaniitiif kan fayyadamtu taate isaan harka jirta. Isaan harka yoo jiraatte ammoo isaan himachuun rakkoo. Kanaaf wanti uummanni Oromoo godhuu qabu tokko waan ufiitiin jiraachuu. Waan ufiitiin jiraachuu yoo jalqabde bilisummaan achii jalqaba. Afaan keetiin jiraachuu, aadaa keetiin jiraachuu, sirba kee caqasuu, fiilmii nama kan keetii caqasuu, nama kan kee kawaa beekurraa barachuu, waan biyya kan keetii, waan saba kan keetii, rakkoo saba kan keetii tiif ganamaa galgala waan sanirra hojjechuu, waaqallee yeroo waaqeffattu yeroo waaqallee kadhattu bakka namni kan keetti waaqeffatu dhattee waan feetettuu amani hin amaninillee waan sanniin yoo goote taate ani eebaluu jedhatta amantii keessa haa ta'u afaan keessatti haa ta'u aadaa keessatti haa ta'u jireenya keessatti haa ta'u hojii keessatti haa ta'u uumamara keessattuu aniin jira yoo jette jireenya kan kee kana addunyaa keessan mul'ataa deema gaafa jireenyi kan kee addunyaa keessan mul'ataa deema nama si barataa deema yoo hedduu maraa Itoophiyaa jala akka dhokattu taate miileena 40 taateet kun miileena 40 kun 2000 dirraa waggaa 15 40 jenna namni kenna uma horaara hiyoodana miileena 50 illee ta'a. Pireezidaantiin Ameerikaa biyya keenya laqeeti sirba adda addaa afeeranii itti mul'isanii malaa nama Oromooillee sirbanii turan. Miileena 40 uummata akkas guddaa kana Oromoo jechuu dadhabee Boromoo waa mala jedhaa ture. Nama miileena 40 kana jechuudha. Kun qaanyi. Kanaaf wanti uummanni Oromoo godhuu qaba akka ofiitti yaalaalu waan ofii uumachuu danda'u self reliance ofirratti hirkattee jiraachuu biizinas nama kan keetiirra hirkachuu miidiyaa nama kan keetiirra hirkachuu beekumsa nama kan keetiirra hirkachuu alaabaa kan keetii hirkachuu aadaa keetii hirkachuu nama kan keerra hirkachuu waan kan keerra hirkachuu even karansii illee amma dhiyootan argaa ture waan silaa gootu kana mara waan kan kee waan silaa biyya si godhu maaliif biyya qabna jennee rame waan silaa biyya si godhu kanneen ammuma tana shaakalu aadaa kan kee aadaa Habashaa kana qaba keenan namni yoo filame aadaa keenyatti namni haga bulchuu danda'u qaba yeroo san eegee irraa bu'uun aadaa Oromootis seera Oromootis waan silaa Oromoon godhachuu qabu namni martuu shaakaluu qaba yoo kana hin goone taate atuu garba warri nuu homaa godhuu hin qabu ati nuu ganamaa galgala ufumarra hojjetta kanaafuu warri si tuquu hin qabu jechuudha kanaaf ummanni Oromoo haga inni uf hin taanetti ufit deebee uf ta'eeti majoritiin uf ta'ee haga hin jiraannetti innaa maraa garba waan taateef garbi ammoo akkuma warri itti silaalu kana ilaala warri waan balleessee hin qabu jechuuf sin jedha maaliif akka garba ofiitiin ilaala maaliif isaan akka qabeenya ofiitiin nu ilaalaniif nutu akka namaatiif nu ilaala malee isaan akka qabeenya ofiitiin koomediiti jechuudha kanaaf si ergachoo maal si jechoo si hojjechisiifachoo maalii kanneen rakkoo irraan qaban afaan isaanii dubbatee aadaa isaanii yoo hordoftee waan nama keetii dubbachuu baatte gaafa atiin an garbaa miti sooftiweeriin kiyyallee ko Oromooti an Oromoollee yaada Oromoo yoo hidhan nadhagaama Oromoo yoo qeerraa buqqisan nadhagaamati jette gaafa sammaneedhaa seentaa yookiin ajjifamtaa yookiin biyyaa baqattaa yoo ammoo biyya keessattuu akka hin jiraanne si godhanii jechuudha. Kanaaf bakki inni irraa jalqabu uf ta'uu adireesii ufiiti teessoo ufiiti deebee achi hojjaani warri nuu achi bayaa beek yoo ati isaan keessaa baate yaadaani warri beeka lafaa baay'ee xiqqaa. Kanaaf lolteellee uummata kana ofirraa ari'ullee kan dandeettu yoo atiin teessoo kan kee qabaatte isaanillee teessoo isaanii argita akkasi gamaa gamana dhaabattee wal argitee
achirraa narraa bahe jechuu dandeetta. Yoo ammoo isaan keessa jiraatte waluu hin beektu. Kanaafuu namni teessoo ofiitti deebi'u qabaasinye. Kutaadhuma marii kana qophii keenya mala jireenyaa roobii dhufuu keessatti qabannee dhiyaannaa obbo Aliyyii hedduu galateeffannaa. Qophiin keenya waliigalaas asumaan xumurama. Wiixata dhufuu qophiilee biraatiin nagaa walitti deebinutti har'aaf nagaan.